Faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaa maaltu mudatee isa jettaniif kinoo viidiyoonii isiniif hojjedheetiin jira isiniin jedha. Akkuma beekamu namoonni hedduun gama sooshaal miidiyaa kanaanii maqaa nama fayyadamuudhaan gochoota garaagaraa kan isaan raawwachaatii oolanii haa ta'uyyuu malee guyyaa waaqayyo jedhee eeganii qabamuu isaanii oolu. Mee viidiyoo kana ilaala. Maal akka gochaa turte mee haasa'e? Maqaan koo Abiraam Firdiisaan jedhama. Kanan alladhee godina Wallagga Baanaa Gobbisayyoo Gandolmaa Icaalaa keessatti amma garuu magaalaa Baakoo keessa jiraachaa jira. Maqaa faarfataa Amaanu'eelitiin feek akkaawuntii banachuudhaan akkaawuntii koorratti namni akka birrii gashu akkaawuntii koorratti namni akka birrii naaf gashu bifa adda addaatiin nama tokko ibsachaa jira jedhee nama kubaa jira jedhee hospitaala ciisaa jirti hospitaala ciisaa jiraadha jedheen footoo nama kanaa footoo nama kubsatu buusee nama sanaaf erguudhaan keessas warra jiraatan alas warra jiraatan nama kana gargaara maal irratti mu gargaartu akkaawuntii koo erguufiitiin akkaawuntii ergaa turte eenyu jedha? Abiraam Firdiisaa Beenyaadha. Eshi Maqaan koos Abiraam Firdiisaa Beenyaati. Kanaafi akkaawuntii kana ergeefiin Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadhaa isiniin jecha viidiyoon kun isin fayyada waan ta'eef hanga dhumaatti ilaaluudhaan sheer laayik godhaa isiniin jedha haaraa kan dhuftan immoo nooraa baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jedheera isiniin jedha obboloota koo micayyoon tokko kaleessa koomentii jalatti ati immoo yeroodhuma hunda sobdaayii naan jette obboleettii koo ani sobatti miindaa hin nyaadhu jechuudha. Viidiyoon koo sitti hin tolu yoo ta'e darbitee kasitti tolu ilaaluutii dandeessa jechuudha. Ani nan soba yoo ta'e ati maaliif na jala teessee waa sobaa dhaggeeffatta jechuudha. Ani immoo siif jedhee miti kanan dhugaas dubbadhu siin jedha haadhoo kooyi. Kanaafiyyuu ani ofii kiyyaa wanta tokko qabatamaadhaan bira jiraadhu otoo hin taane sooshaal miidiyaa namoota yeroo hundumayyuu waan haqaa fi dhugaa dubbatan amma ta'e hamanamaa kan ta'anii isaan irraa fuudhee kanan ergaa dabarsu jechuudha. Miidiyaa jechuun maal jechuu akka ta'e immoo wantoota garaagaraa yeroodhaa gara yerootti wantoota uummata tokko fayyada jedhame dabarsuudha siin jedha malee ani ofiisi kiyyaa bira dhaabadhee waan akkasii raawwachaa jira miti jechuudha. Kanaafiyyuu iddoo siif ta'u filattanii ta'ii ilaaluutii dandeessu siniin jedha obboloota koo. Kanammoo maaf naqeeqxuudhaaf otoo hin taane bakka jechuun wanta sin hin taane tokko eenyumayyuu haa ta'u ilaalinaa ta'u irra darbaa ta'u wanta siif fayyadu ilaalaa siniin jedha obboloota koo. Ani akkana ilaaltanii fi wanta siniif hin taane wanta siniif fayyanneen dubbadha hojjedha yoo ta'e dirqamna jala taa'utii hin qabdani siniin jedha. Kanatti aansuudhaan faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaa akkasumas immoo garee atis nama jedhu jechuudha. Maaltu irratti raawwatame yoo jettanii nama suura irratti argamee qabame kanaani akkuma beekamu yeroo hedduu jechuudha suura shamarranii garaagaraa fayyadamuudhaan maqaa shamarranii fayyadamuudhaan biyya akkasii kanan jira biyya Kuweetii biyya Dubaayii biyya eessatiin jira ammatti garuu qarshii galchuu waan hin dandeenye fi siisteemni yookiis immoo madaamiin kiyya naaf hin kennine waan ta'eef waan garaagaraa qabateessuudhaan sooshaal miidiyaa piroofaayilii suura namaa fayyadamuudhaan yeroo birrii ergisiifatanii haadha kootu na jalaa dhukkubsatee abbaa kootu na jalaa dhukkubsatee mana yaalaa keessa jira maaloo maatii koo na qaqqabaa na gargaaraa jedhanii yeroo garaagaraatti yeroo ittiin wal gowwoomsanii namoonni hedduun illee shamarran biyya arabaa kinoo akkanatti nu gowwoomsaa jirti shamarran biyya ormaa hattuudha nuun jedhanii yeroo baay'ee wanta hedduudha jechuudha. Kanaa sa'amu garuu wantichi kinoo akkuma faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaatii fi garee atis nama jedhu jechuudha. Garee gargaarsaaf dhaabatee akka Oromiyaa keessatti beekamtii guddaa argate kana namni kun maqaa sana da'eeffachuudhaan jechuudha. Kan inni namoota hedduu saamatii ture akkuma beekamu Amaanu'eel Gaaddisaa yeroo hedduu namoota rakkattoota kan inni gargaaru jechuudha. Namoota biyya alaatii fi biyya keessarraa namoota nama gargaaran isaan gidduu dhaabachuudhaan walitti fidee namoota rakkatanii kan miila hin qabne kan harka hin qabne kan beelaan kan karaa irratti kufanii kan daara hin qabne yeroo garaagaraatti jechuudha. Akkaawuntii isaa irratti namoonni galchuudhaan bakka namni sun rakkatee jirutti deemee
aarsaa baasuudhaaf malu yeroo isaa gubuudhaanii akkasuma immoo waan hundumayyuu aarsaaf godhee yeroo gargaarutti namoonni hedduun qarshiillee isarratti ergachaa turan jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni hedduun maqaa faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaatiin maqaa feesbuuk akkaawuntii feekii banachuudhaan isa jala deemanii eessa akka oolan eessa akka inni jiru maal gochaa akka jiru hunduma isaayyuu jechuudha isa jala deemanii hordofaniiti. Namoota isa jalatti koomentii babbareedaa kan kennan namoota gargaaruudhaaf illee fedhii kan qaban keessanillee akka isa dubbisanii fi koomentii kan laatanii isaan jala seenuudhaan looga haawut godheetanii jedhamcaa kana jechuudha. Viidiyoo isaa namoonni dhaggeeffatan jiraachuutii dandeessu. Looga haawut godheetanii seenetanii akka sanatti isa fakkaachuudhaan dubbiseen namoonni hedduun namoonni irratti naqaanii deemii isa miti. Kun faakee akkaawuntiidhaan an jedhu ani immoo jechoota babbadaa hana miti waan ta'eef maqaa isaa fayyadamee isa fakkaadhetanii jechoota babbadaadhaan harrabsaatun ture nyaachatis nan ture garuu akkaawuntiin ani itti erge isa maqaa kiyyaan baname isuma maqaan koo irra jiru noormaalidha. Kanaafiyyuu ani qarshii baay'ee nyaadheera maqaa keetinis nama xureesseera. Guyyaa har'aa kanatti immoo kan naqabe waaqatu naqabe malee nama miti. Jedhee mucaan kun jechuudha Amaanu'eel Gaaddisaa qofaan miti jechuudha kan inni daldaalee namoota maqaa garaagaraatiin arrabsuudhaan waan hedduu godhuudhaan maallaqa isaaniillee namoota Amaanu'eel Gaaddisaa gargaaruudhaaf kan dhukkubsatanii kan inni gallakkise jala deemuudhaan suurota isaanii buusuudhaan isaanitti ergee kinoolaal akkanatti bakka akkasiin jira maaloo na qaqqaba jedhee keessa seenetoo dubbisaa akka sanatti qarshii namaa nyaachaa ture. Garee atis namaa hin beektu jechuudha. Namoonni hedduun isaan jalallee seenee akkaawuntii isaanii fayyadamuudhaan namoota hedduu akka gowwoomsaatii ture. Birrii hedduus immoo akka nyaachatii ture mucaan kun dubbatee jira. Kanaafiyyuu isaan booddeen irratti qabamnaan dhaqeetan dhiifama gaafadhee dhiifama naaf godhaniiru isaanii jedhee wanta jiru hunduma isaayyuu namni kun baasetu haasaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu dhaamsiin obboloota koo warra dhiirotaatiifis warra dubartootaatiifis kan ani dabarsu yoo jiraate namni tokko dhufee nan rakkadhee dhukkubsachaa jira haadha kootu duudha jira abbaa kootu duudha jira haadha manaa kootu akkas ta'e obboleettii maalii jedhanii gaafa dhufanii isin dubbisanii isin immoo jechuudha dhuguma seetanii fakkeenyaaf namoota beekamtii qaban namoota isin namoota waaqayyooti jettan utaazota garagaraa akkasuma immoo faarfattoota paastaroota qeessota garagaraati jettanii to'i maqaa fi suura isaa fayyadaman akkasuma immoo shamarran fayyadamuudhaan piroofaayilii isaanii yeroo isinitti dhufanii isin immoo jechuudha dursaa ta'u nama sana lakkoofsa isaa irraa fudhachuudhaan dhugummaa isaa baruudhaan jechuudha. Yeroo har'aa kanatti namni feesbuukii fayyadamu, iimoo'ii fayyadama, wasaappii fayyadama, karaa garaagaraatiin fayyadama waan ta'eef viidiyoo itti bilbilaa ta'u ifaan ifatti namni sun irra rakkata yoo ta'e akka sanatti gargaaradha malee adaraa keessanii maallaqa keessan bakka argitanitti akka gadi hin dhaqne isiniin jedha irraa baradhaa viidiyoo kanarraa. Namoonni immoo shamarran tunurraa nyaatee ebeluutu akkas godhe jettanii maqaa namoota garagaraa jechuudha warra akkasitti maqaa namaa da'eeffatee isinitti dhufeeni maqaa namaa kan dhooftan irraa baradhaadha isiniin jedha. Viidiyoo kanallee sheer waliif godha isiniin jedha obboloota koo. Namoota hedduutu akka sanatti gowwoomfamaa jira, namoota hedduutu akka sanatti nyaatamaatii jira waan ta'eef maallaqa keessan akka argitanitti gadi naqinaa dhugaadhaan nama beektan isas immoo gargar baafadhaa ragaa sirrii ta'een isiniin jedha malee calliftanii dhufee keessanii nan rakkadhee maal yeroo isiniin jedhe tole hin jedhina. Yeroo tokko jechuudha yeroo darbe keessatti faarfataa Tamasgeen eenyutiyyuu jechuudha alarra jira suura isaa fayyadamaa namni suni jechuudha kanan jiru kanaadha jedha jechuudha. Namoota hedduudha dubbisee hojjettuu manaan qaban ture. Hojjettuun mana kootii immoo gara biyya ishii galuudhaaf jirti. Kanaafiyyuu gara Kanaadaatti hojjettuun barbaada waan ta'eef hojjettuun barbaadadha jedhee namoota hedduudha jechuudha kan inni dubbisaa ture. Anaanillee mucayyoon tokko natti fiddee na dubbisaatii ture. Haa ta'uyyuu malee ani na shakkillee ni jalaayyuu hin dubbanne isiniin jedha obboloota koo. Namoonni hedduun namoota biyya fakkeenyaaf an akka Dasitaa Sarmuufaa of fakkeessanii piroofaayilii isaanii maqaa isaanii fayyadamuudhaan kan namoota irraa nyaachaa jiran hedduu isaaniitu jira. Kanaaf of eeggannoo taasisaadha. Maallaqa keessan akka hin baafne iddoo hin taanetti maqaan namaallee akka hin xuroofne warra maqaa namaa xureessuudhaan deeman kana akka sanatti ogummaadhaan fayyadamaa isiniin jedha obboloota koo. Baay'ee tokko nama dhiba. Nama kana ani otoo akka kootu sababa akkas godhee ka'eef maalirraan jalqabee isa jedhuu fi otoo gaafatanii natti tola garuu hin gaafanne jechuudha. Waan akkasii tarii kophaatti gaafachuu danda'u miidiyaarra hin baafne.
namni tokko gaafa wanta tokko murteessu gaafa atuudha ka'u waan tokko irraa ka'eeti malee callisee miti jechuudha. Waan akkasii isiniin jedha obboloota koo yaada qabdan koomentii jala qeeqasaa ta'u waan kamiyyuu jechuudha. Viidiyoo biraatiin amma deebinee wal arginutti nagaan naa tura. Hedduu isin jaalladha, hedduu isin kabaja isiniin jedha. Turtii gaarii naaf qabaadha obboloota koo.